Mootummaa naannoo Oromiyaa bulchiinsa magaalaa Mattuutti piroojeektoonni adda addaa 22 ol kan baasii qarshii miiliyoona 100 oliin hojjetamaa turan xumuramuun eebbaaf ga'anii jiru. Piroojeektoonni kunneen baasii baajata idilee fi al idileen yookaan UIDP'n hojjetamaa kan turan yoo ta'u, piroojeektiin kunneenis bakka keessummoonni garaagaraa argamanitti kan eebbifamu akka ta'e simamee jira. Kantiibaa itti aanaan bulchiinsa magaalaa Mattuu obbo Joon Tasfaayee magaalichatti bara kana piroojeektoonni gosa garaagaraa haaraa fi buleeyyiin 22 ol xumuramee tajaajilaaf qaqqabuu himanii bara baajataa itti aanu ammoo kana daran fayyadamummaa hawaasa magaalaa caalmaatti milkeessuuf piroojeektoota fayyadamummaa uummataa guddisan hedduun karoorfamanii haaldureen qophii xumuramaa jiraachuu himuun milkaa'ina isaafis caalmaatti ni hojjetama jedhan. Jiraattonni magaalaa Mattuu tokko yaada kennaniinis piroojeektoonni waggaa dhiyoo asitti ijaaramaa jiran qulqullinaa fi yeroo gabaabaa keessatti ijaaramanii tajaajilaaf ooluuf jiru. Kanarrattis kan gammadan ta'uu ibsuun eegumsaa fi kunuunsa kan taasisan ta'uu himanii jiru.